akkuma gartee gaareefu adde sa'aadan kaaftetti namni gadaarratti booda'aane nu sadeen kana ka Oromoon alagaan cabtee Minilik cabtee sirna gabrummaa jala kufte namni maayyii irratti hafe kalloo humbannaa fi ituudha. Akkasumaan immoo akka nasiiba ka carraa taanee ka booda jaarames nuti maqalloo dura ji'a 5 qabna. Akkuma reefu isinii hime sanitti jaaramne rakkoorraa lafaa kaanee wifu wareeynee wannummaan fedhe haa taatu jedhee ka'ee gadaa kana jaarre. Gadaa kana jaaruun nasiiba nu tolti. Warri duraan gadaa keenya hin feenes egaa nuti gadaa jaarannee booda ni caban. Akkuma isin beektan ijoolleen teenya akkuma reefu kaase uummata taankii fi xayyaaraa fi qawwee babbareedduun dhufee nu cabse. Qawween dadhabnee dhagaadhaan kaafne. Waan kana hayyoonni keenya waan lafa kaayan qaban. Wayyaanee akkamitti qawween dadhabdee Oromoon dhagaan firraa kaaftee jennaan sheeticha keenya tokko duraanuu nuutu kalaqa dalagee jedhe. Tigreen tun gaafa quuftee makka jiisuudhaaf achi dhayte namni hundi biraa baqateeti rabumarra kaafatanii rabumarra hayyatanii ka'anii rabbiin yoggaa namni biraa baqatu mana khiyyanaa eegaa jedhee shimbirrootti erge. Quraana keessa jira. Bismillahir Rahmaanir Rahiim. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ نبيتني متي؟ لقى ربي تيرك لقى أنشبس لقى شمبرون قبضخون هنتي ختم بك بنيان أتقول شار ربوسي أتي جمال الربوسي أتي علي مكانها ما كبنيان أكسيت والربين لقى أنشبس إرام فنيقة وانتي دولة لقى أنجولين تنتبس تبي جابها في جالي تياسو هاي ulfaadha naa kabajama ammallee umriin teessan dacha taatee nu keessa bultu nu keessa bula nu wayyooma nuti immoo ilmaan keessan isin jala kaanii bakka isin geessan tana warra ga'us nu haa godhu ulee teessanillee warra fuudhu nu haa godhu hundi keessa warra sagantaa raatan tiriin maatan naa kabajama naa ulfaadha adeeroo kiyyamoo naa geggeessa karaa tanaa banaa.